Hayyee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa biyya keessas biyya ala kan jirtan martu keessan baga gammaddan baga dhageenye baazaariin magaalaa Sanbataa keessatti jiru kutaa magaalaa Sanbataa keessatti jiru yeroo har'aa kanatti immoo ifaan ifatti baniisa ta'eetoo hojiitti galamee jira. Kanaan jechuudhaan kanaan wal qabuudhaan miseensonni karaa caasaa keenya damee kutaa magaalaa Sanbataa fi karaa ishii naannoo ishii jirtu martu keessan iyyuu haala barbaachisaa ta'eetiin dhuftanii tokkoffaa diskaawuntii qaba lammaffaa kireediitiidhaan eenyumtiyyuu miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan taatan martu keessan dhuftanii akka fayyadamtanii fi akkasumas akka fudhattan kabajaan isin waamuu barbaanna. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa qofa utuu hin taane miseensonni qofa utuu hin taane eenyumtiyyuu akkuma agartan kana sabni martu isaatiyyuu wanna barbaachisaa ta'e meeshaa oomishaa fi bu'aa qonnaan bulaa fi oomishtummaa fi oomishummaa isaa bal'ise hunda isaatiyyuu bal'inaan dhiyeessinee jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bakka miseensisaa jiru martu irratti yeroo maraayyuu ni qaqqaba. Kanaaf dhuftanii itti fayyadamuun kan keessanidha. Kanaaf rifoormi irratti turre, walgahii irratti turre, yaa'ii irratti turre waan adda addaati. Kanaaf gabaan keenyas bifa kanaan magaalaa Sabbataati irratti immoo yeroo ammaa kanatti bal'inaan kutaa magaaleelee sadeen irrattiyyuu bal'inaan baazaariin keenya hin ba'a. Baazaariin iccitii guddaa qaba. Baazaariin bakka hundattiyyuu olaantummaadhaan sirriitti galii waldaa akkasumas fayyadamummaa miseensotaa bakka jiru hundattiyyuu ni qaqqabna. Kanaaf koottaa dafaa ariitiidhaan itti fayyadamaa hin turfamina. Guyyaa ja'an guyyaa irraa kaasee hanga gaafa guyyaa 28tti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bifa kanaan meeshaa isaa dhiyeessii keenya bal'inaan dhiyeessaa jirra. Dabalataan koottaa fayyadamaa dabalataan siyyaama koottaa anaa dhufu galatooma jabaadhaa cimaa injifannoon kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati.